وان بران قلنا هندي كيسن challenge أرشد بشنة تهرمات دا جدا ميلينا كل لما نقول إذا كيسهين كفلا مناطق كيسهين بنا ماكينة تكاتو كيسهين بنا شيء تجناقات دي بسنا كنا هو نبرة وشو أسرائيل ميلين برياس فلي جنا جاني ولي جنا جيتو ميلينا كل لما كنا رتيوس منين أبدون كندبا لم تتاتي دابت تلول تما دابت غرغار ساتو كوف كيساباس ناقو بقابات دايو والملة تسبيجي تفيدو بينجليش يو غرغار سك ديبان تربان تو كيسات ميلين تو كوفي غورمينا ميلينا كل لما سن هانغا غورمي كيساباسني كان في دني مقدونيا داب كنن تنتني كنا كيسات بيا كاسد ديما ادريدان تمام اما كجني بكرة كون اتولبي في ميدا قبط الباتي مالي أكا أبديني سلاني أكا أبديني إبادان كمني أكا أبدين هاتو سامتو تيخانا سالفاني أفان كاليس اتنفارسين دبتشو سالفاني أفان كنقاوني بكي دبير راكات سي ملان شيخا قد أستاذ كيني قد مقادا وفقام فبتوكو خاتي بيتو مقا كيتين أكاونتي بنني بانكي نقد بانكي أفو دابن إيفما بقى إقامة قرمي إيفما إقامة قرمي بدر أسرت غافي كمان كوي نمرنو سيما غافة غافي سر راقبا أغا شيتي چاي ديبو شيتي چا ديبي فتاتا أتاقاس يمو جدو تينا ديبس شيابزان صلاة غرفو طيب سين كنامي چكون إنسالا نكا حتم ما سابيتن كراكو سابيتن أمت إرّا واني ملك أولي سين سبا سبسيسيف مالين سبب نسين ملك أولي سبا سبدانيف اتكين تانيف أكاونتي سار رقل چتانيف أماني كون سببا كيسن سببا يسين حاسويتن سببا يسين قباتني قافتن ملك أو فيها رچاسيتن إنكن أغيفدو أجدرو أغيفد أغن ناي ديبو ديبي ساسا ديبي تجدو تنايو دندي تنا ديبي أماني كوني إلا أماني كون إسينيت أمان إسين أمان rakkin ummataatiif dhaabattan ummata bira dhaabattan jedhee isin amaneeti malee abdii raggaasaa maalitti sabee kabanii naada ummanni muslimaa hojii jarri itti jirtu kana maaliif beeka akka isaan dhoqqee ofii dhiqachuuf rakkin hiyyummaa fi asin miicachuuf dhufan odoo beeytan isin maaf ummata ficcisiiftan general kanaafi dhiifama gaafannee ka'ee dhaabadhee nama kuma digdama dhiifama gaafadhe inni dogongoree natti fakkaatee natti fakkeessanii dhiifama naa godhaadhaa jedhan ummata muslimaa dhiifama gaafadheera tokko jedhe أما قافي حمزة لا جراتو اللي باتو يوني وفيت متابازر بكيت والأمني لين قد منا شيرات جمدات والسيني قرباني ميل والله ما بالله ما تالله ما أنا ميلت هدي مالي واتكون كابو جدي رقابة هجد يكون اللي جري سايبني ساكنو أبازر فان لي رقابة هيو بربادن ميكا كابي منا أبازن منا بابا ديتي عبد الرقاص هذا أبازر حج حجي قافت ميكا كابا جدي يا جايبة والله بالله مشكلة قدام اسم برجر مشكلة برجر مشكلة قدام اسم هندا كيسن برجر أستاذ اسم هندا كيسن ورش كيسايو اسم كيسايو ورسلا دلا تاسي كومن دوتاتن أج برباري ودو إجي كيسن ظالم ودو إجي كيسن أمتا كيسن ودو سنبورو إبامتني ودو سنبورو دوتني إنو باقيسن سنگرگا كان بود أكا اسم du'aamiti yoo ibiddi fedhe duubaan eegetti sin qabate akka ummanni kun isin hirrifanne beeytani maaliif wareegama ufiif hin kafalle namaaf kafaluuf xaartan isin jireenya keessan umaan sirreeffatina jireenya keessan kamanni keessan keessa qullaa ka qabeenya hiisin teessan qullaa namaaf dhaabattanii dhiitee bariitee maqaa rabbiitiin jedhaatiin namaa kadhattan ufii keessanii kadhattanii maaf hin jijjiirre isin maalin isin gizee mara diqqaa guddaan keessan olomaa wala hayyoota keenya wanni dhalataan si koomandoo mart isin hundi keessa maaliif ulee namaa taatan maaliif caammaa namaa taatan teessoo namaa maa taatan maa namni isinirra ta'a maa namni kophee godhee isiniif fayyadama isin sidii parii masgiidaati kabbaan fedhe ittiin nu du'atee oseenetiniin xurii dhoqqee fi ittiin dhiqatee ittiin ofirraa baafatu ufuun taane maaliif namaa ta'uuf xaartan ufuun jijjiirre maaliif nama jijjiiruuf xaartan odoo argitan ammoo odoo ijji keessan argu odoo gurri keessan dhaga odoo waliin nyaattanii waliin dhuydan odoo waliin dhaabattanii odoo argitan isin ufitti haada ufitti duudhattaniitiniin rakkoo hagana ga'u keessa of galchuu keessaniif zanaa jedhaa kaam amma nama isin amanu argitanii amma nama isinii booyu nama isinii rakkatu laaltanii namaaf jecha
uloo teessaniif tufi cuftanii rizqii teessan iyyuu barbaadani nama barbaaduun keessan wallahi baay'ee nama garrabsiif baay'ee nama ajaa'ibdan ana akka mataa kiyyaatitti wallahi billahi waan ajandaa namaa kanallee keessa deemuun barbaadu ajandaa waan namaatis ajandaa godhachuun barbaadu walaakin dhaabadhaati ufuma keessanii walitti dacha'aa ufii keessanii uf laaluu isin barbaachisa sammuu keessan bana ambaaf hagana walitti qabdan ambaaf hagana xaartan abazariin harmee makiinaa qabda makiinaa naafu rakshaa qabda motora qabda saayikilii basirnaa qabda kophee sirnaa mobaayilii sirnaa qabu mobaayilii sirnaa ajjeen hin beeka wallahi mobaayilii sirnaa qabu mana kiraa galaa mana nama bitta miliyoona 16 miliyoona 30 nama guurtan biyyee teessan biyyee nyaatan kaam biyyee isin nyaata laal amma bakka isin seentan amma bakka isin seentan kafaltan malee namni isin dhiisu hin jiru hin kafaltan harkaa fuutanii mallaqa san ummataa deebiftanii yookaan rakkataa ummata buqqa'ee jiru galchisiistan malee namni wal dhiisu hin jiru wal jalatti gatteennee qabsoon ganaa laal dirree irratti walitti gabbaana dirree irratti dhugaa walitti himna dirreetti isin gabbaana malee nyaachiftanii moo harka dhiqattanii haaqattanii ajdachau yellam hin fiddan mallaqa ummata harkaa guurtanii achi galchitan saa harkaa fuudhaa akkuma achi galchitanii harkaa fuudhaati deebisaa ummata. Salaam alaikum. Sharriitu qaraa zayitii mataan naysiise sharriidha badii inni dalagu rabbitti deebise fitna maal muslimummaan ta itti fitnaa fi itti baanii ta'iyyummaa itti bahuu dhufani muslimummaan ta dhokka itti dhiqatanii kanaafuu ummata keenya wanni ani isinii dhaamu namni kuma tokko ay jirtan diqqaa guddaan keessan sheekaa mi ka fedhe gabbahee namarra katee shilinki kennina shilinki qabadhaa mallaqa keessan bas bakka isinii tole dhagaa yoo barbaaddan ittiin caffara barbaadan hattu waxaatii hattu jedhan kashlabbee jedhan saniin gargaara allaqa dakka kannaan bakka takka dhaquun qabu walitti himna saayikilii takka tawfiitiifuu mana kiraa keessa gala garuu mana nama bichisiisa tawfiitii waan deemuun hin qabu baajaajii takka hin qabu mataa waan birii waan gadi hin bahee masgiidu rabbiitu ittiin dhaqee ol deebi'u hin qabu VIP nama bichisiisa eenyu sheekota sikkoo mandoo malee isin malee eenyuun wayita kadhaa namaatiif namaaf waa kadhachuu dhuftan حديث نسيم تريلي حديث أداتي حديث ليو حديث ليو يمتن حديث أدا بكسين فوتا نيمبيكون إسي ولا مو لا أوكي أويتي دي أويتي تتولشي تولكتي ولا مو أويتي تولشي تمتو يوكي ولا مو أويتي تولشي من نسي كيسي كل أجرو من أنا ما أويتي نقولتي ببريت شفته إسين جيتشو ركس كأوفي كل على أجولة منا كل جيتشون إسين زيرو نسين dhugaa walitti yoo himne iftaa nama ufta'etu nama ta'a nama ufii isaati ufii jaaretu nama ijaara isinuun ijaaramne mana hin qabdu niitii hin qabdan kaayota kan qab wanni isin ambaaf mudawwara tokkochaan halkanii guyyaa bilookii irra deemtanii zalat ambaan rabbaatanii karaa shaaree irra dhaabattanii namaa kadhattaniif ilalaal galanni keessan nama mukukkula isinii cabsa diqqaa guddaa hattuu isiniin jedhan maqaa isiniin hin malle fudhattanii adabattanii asirra taa'utti jirtan ورب الكعبة بالرئيسة يوكا فالكيفتانين كفالكيفتا يوكي نمو هندي كيسان هيدا سينتن ولدي قبان بي اسم بيتشا فيميت أمانيس اسم بيتشا فين كنم سني قال اسني حلالا قد أمي أمتا كان رتي حرام نجيب سني قال كتاب نسن أدتي قراتني تنين اتين أمتا زرف سيفتاني هاتشي جيف فتيري كتين أنا اتشي ديبئي أمانتا كيسان سني كن نجيب تيشرتي وفر راباسين أما كنو أمانتا مبر تيشرتي بافتاني اتشي كاني نمت تلتوفتاني namatti yoon tolle baafatanii biraa deemanii miti amantaa muslimummaa sigale amantaa muslimummaa jechuun kennaa rabbi kalee nuu kenne qulqulluu ittiin kalaqamne ittiin qabritti ittiin gallu malee ta'ufirraa yoo itti xuraa namatti xuroo itti ofirraa baasanii yoo miicamte fuudhanii uffatanii miti amantaa kennarra lubbuu kennina lubbuu tiyyaan dhugaa yoo otoo kan argitan akkam isin hin gallesin bar wallaallee mi kacaffara dachaan itti dhiifne Caffara ofirraa caffaraa keessan naa wayyaa nama akka kiyyatti waan isin yookaan har'a ummata keenyaaf gootan ummata keenya bira dhaabattanii ummata keenya waa gootan jedhu irra caffaraa oolee viidiyoo kiyya san durriyyeen ittiin caffarteetiniin viyuu ittiin argattu naa wayya. Kanaaf ufii dhamaatanii nulleen dhamaasina galmee sabni hin beeyne gannutti yaasinaa jedhu Umar Suleyman galmeen taane lamuu nutti gadi hin fuudhina. Abbaan fedhe muslimummaa yoo qabaate hiyyoomate jiraate shahaadaa qabatee nagaa naa jiraatu itti dhiisa kalaas fedhuun dhufin abbaan fedhe yoo rabbi isa qajeelche fedhii isaa haa dhufu
ni gale amantaa ka giddiin itti nama waamanii miti amantaa muslimaa kayoo barbaadan keessa deemanis miti amantaa muslimummaa. Salaamu alaikum. Kanaaf akkasii ofii keessanii sirraayaa jalqaba ofii keessanii ofitti deebi'aa of gaafadhaa of amansiisaa sanbooda uummata amansiiftan ofiyyuun amanneesin haga ofii amantanitti waa'ee amantaa nutti hin dubbatina. Jeneraal Abuzar salaamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirtaa nagaa fayyaadha jirtu teennee isin caqasaa turre isin dhaggeeffataa turre gurra jibban gurra gammadan jaani kanaaf qaataa wixxisaa turre waan nama dubbata kun asirratti waan addaa wayiiti akkuma jeneraaltichi jedhe kana kaa'umsi gaarii ta'ee garuu immoo amantiin ka abbaati bii ka waliiniti amantii kana duraanii warra garasii akka amma namicha irraa softanii kana garasii as deebi'e namuu as keessatti namni waan buusin hin jiru namni waan buufatanii illee hin jiru bu'aa rabbi irraa argatuuf malee namarraa argatuuf miti namni bu'aa tokkoo buusa asirratti nama tokkoo qarqaare akka namoomaatittis akka biyyoomaatittis yoo namni tokko waa qarqaare yoo waa buufate bu'aa namaa san namarraa argachuu doonte rabbi irraa argachuuf namni bu'aa buusa sun achitti mana kabraa immoo waa'ee dhimma sheekonni akkana ta'anii akkas ta'e namni keerii namni qara'eeti namni qara'e keerii qara sharrii miti ka qara'u keerii qaraa keerii san immoo keeriitti kaa deema ummata illee akka keeriitti karaa ibiddaatiirraa karaa immoo waan nama miidhurraa garana deebi'a karaan kun kana karaan qajeelloon kana dabalee ummata gorsuuf namni oduu mataa ofiitti fuu qara'u ofirraaf immoo biyya gaa jechuudha. Saniif sheekonni illee wanti nama foo dhaabatanii dur biyyatti yoo biyyateen yoo lafa taaziyaa ta'e lafa sargii ta'e sheekonni waa jedhanii ol kaan namni martuu gurra kenneefi caqasa maaliif keerii jechuudha. Keerii namni dalagu yoo kamiyyuu yani pointi qaba rabbiin birallee namuuf beeku birallee namni immoo nama galateeffanne rabbiinis hin galateeffatu. As keessatti immoo wal dhabdee akka amma wal daddarbu betaa mirga asii amma Haydarillee waa darbatee ol bahee yoo itti cabe gaddeebu kana akkas odoon taane namni martu dhugaa barbaada. Haydarillee waggaa dheerarraa namoota adda addaa rakkata adda addaa qabee ofitu laalaa turre hordofaa turre. Abuzarrillee namoota rakkate namoota dhibame namoota algarratti hafanii yookaan ija dhabanii yookaan luka dhabanii yoo inni as baheetiniin waan kana jedhu namni irraa hirmaatuuf harka dhibame sun fayyuuf ka rakkate sun rakkoo ba'uuf kummaa kana luka dhabe lukaa godhatuuf ka jedhabillee jaa godhatuuf namni nama qarqaara malee dhimma biraatu. Hajji modeetara hajji moo jeneraali modeetara eenyu haa kennume salaatee dhufa. Hajji modeetara sii kennu? Modeetara amma namaa kennanii booda namarraa fuudhan hin barbaadan. Duraan kennamee narraa fuudhame. Bakka rakkatatti namni nama qaba. Bakka namni rakkate namni nama qaba. Si qabee maarree booda amma naa kennitee booda akka fudhatu hin barbaadu waadaa seeni jechuutti jira. Hayaa. Wallagaa jirra. Dubbadhaa isin ajjiin qaraa manni ka isaati. Doktor Kiyyuu isaatti nu fide. Kinoo sii kenna ajjii sirraan fuudhu kinoo nama 700 irra sii kenna. Nama 755 kanaaf amma sheetichillee deebi'ee salaataa deebanii kanaaf gurra walii kennu namni waan tokko beeytanii namni keeriyoon hojjetuuf addunyaa kanarratti boruu akiraallee akka waan isa gugurraa yookaan waan isa miidhurraa akka rabbi isa qusatuuf jechuudha. Akka rabbi azaabarraa jannata isa qabu namni addunyaa kanarratti keerii namni hojjetuuf ofiifi yookaan egeree boruutiif yookaan duuba ofiitiif yookaan sanyii ofiitiif yookaan zarii ofiitiif duuba namni waan keerii hojjete egaa lubbuun jiraata. Kanaaf namni kun akka Oromoottis akka Musliimaattis namni ba'aa guddaa ofirraa qaba. Ba'aa guddaa baadhatu nama garuu immoo adeemsa hojii keessatti namni walitti bu'uu ni jira. Wal jala taruu ni jira. Walii hubachuu dhabuu ni jira. Walii hubachuu dhabutti wanti nama jalatti hafu walitti nama buusa. Ila waan tokko asirratti amma ebalu laafa, ebalu jaba, ebalu hattu, ebalu gantu, ebalu maalii osoo hin taane adeemsa hojii keessatti namni waan asirratti hojjetu kana lafarra hojjetu onlaayinii hojjetu kana sirritti wal hubachuu dhaburraa, walii arguu dhaburraa, walii ibsuu dhabu, iftooma dhaburratti wal jala haftee waliin nama buufti. Waan akkasii jiraachuu danda'a. Nama qarqaarruu hin kenninu ammaa chakkan goonuu ka barbaade biddaa seenu ka barbaade bishaan seenu osoo hin taane qarqaarsa duraanuu jira. Duraanuu ka dheebote bira taruu dhabu, ka beelawe bira taruu dhabu, ka rakkate rakkoo baasuu, ka daara baasuu, ka dheebote obaasuun duruu jirti. Akka Oromootitti illee jirti, akka Rabboomatti illee jirti. Keerii namni hojjetuuf ofiif keerii hojjeta. Amma namni wanni keerii dalaguuf mataa ofiitiif namaafii miti. Garuu achi keessa zulmii hojjete, zulmii sana eenyu hin beeka. Akka yoo zulmii hojjete rabbi isa qabullee sirri beeka. Yoo waan gaarii hojjete akka rabbi poointii yookaan immoo
qabxii isaa qabullee sirri beeka. Osoo beekoo balleesse, osoo beekoo zollome, ofii ofitti loose, ofii ofitti hojjete jechuudha. Ofirraa ofii hojjete. Namaaf hojjenne. Abbaa sanii fi miti. Abbaan fedha as deemee amma wanti waatu jira asirratti ummanni amantii biraa kun amantii musliimaatti as deebi'u. Amantii musliimaatti deebite birrii hagan argattaa, qarshii hagan argattaa, mana hagan argattaa, makiinaa hagan argattaatu jira. Ummanni musliimaa nama qarqaaraa, nama kennaa gas deebi'ee ka dubbatu jira. Waggaa 20 moo 25 dura dhagayeera kan. As 30 ta'uun oolu. Dhagayeera tanaan dura gizee teknooloojiin hin jirre, gizee silkiin hin jirre iyyuu hin beekna kan. Akka wanni akkasii jiru waan reef sheeticha waan reef jeneraal tuqe jechuudha. Hin jira kun wanni akkanaa. Amma immoo as deebi'ee yeroo kana keessatti immoo daldala ta'e. Daldala ta'e amantii osoo ta'u daldala ta'e. Garuu immoo nafaa gara namni tokko nafaa gara yoo miidhame nafaa gara miidhamu namni sin beeka yeroo kana keessa namuu doktora bakka ofii jirutti sirritti beeka sirritti arga. Namni holatee ol jalaan bahu wal milisee ol jalaan bahu wal zollomee ol jalaan bahu yeroo kana keessa ija hedduutu hordofa gurra hedduutu dhageeffata. Kanaaf dhugaan bakkee jirtu namuun beeka waan ta'eef namallee qarqaaruu dhaabuu osoo hin taane shaakkonni illee badii qabanii odoo hin taane laa hojii keessatti dogongora jiru ol sirreeffatanii kan dhufuuf ol gorfatanii karatti ol qajeelchanii nama dabaan dhufe moo qajeelloon dhufe moo jedhanii hubatanii addaan baasanii calalanii akkasitti wayii godhan. Calallii barbaachisa. Abbaa fedhaa ta'u amantii birallee keessa jiraatee rabbooma qarqaaruu ta'e hin qarqaarama rakkoon qabu maaliif akka namaatitti nama waan ta'eef. Addunyaa kanarratti maaliif UN maa dhaabate? Ayi masqalii yookaan immoo fannoo diimaa maa dhaabate? Bakka bishaan hin jirre bishaan galchuuf, bakka barnoonni hin jirre bakka immoo nyaanni hin jirre nyaata galchuuf maaliif akkuma addunyaatti jira jechuudha kun akka dhuunfaatti akka uummata yookaan sheekotaatti osoo hin taane jechuudha. Kanaaf waan kana keessatti gadoo waliin laallatuuf gadoo waliin lallabuuf ebalu gantuu osoo asirratti waliin jechuun taane hattu haydar yoo abzarriin hattu jedhe inni kana jedheef abazarri irraan goru yoo onnaan ennu shee abzarri yoo badii qabaate isa san qarqaaruuf hin deemu dhugaa jirtu qarqaaruu deema dhugaa jirtu dubbachuu lafa kaa'uun dirqama ta'a jechuu barbaada asirratti miizana hundayyuu laaluun barbaachisa eenyutu gadoo bahuuf deemaaf eenyu namooma haasaaf eenyu rabbooma haasaa sirritti hubannaa jechuudha kanaaf wanni jeneraal jedhe cinaan yaani aara osoo hin ta'in yaadaan haasa'uun dirqama wanna haasofni isaa yaani parsantii 75 naa ta'eera.